Bakki amma jirru kun mana keenya, mana dura jirra jechuudha. Mucaan xiqqaan kun obboleessa kiyya xiqqaa harkaa qotisu jechuudha. Amma ulaa dura jirra. Sanumaa fi gara ooluu deemuu fi hojii tura. Ayyee akkam jirtanii nagaa fayyaadha. Har'a gara ooluu deemuu fi mana biraan jira. Gara ooluu deemaa jirra. Akka ooruun teenya maal akka fakkaattuu fi araddaan nuti keessa jirru araddaa Jalan Gololaa jedhamti. Saniifuu akka deemtanii daawwattanii jechuun wajjin kanumaan haasoo jira wanta irrattis ilaaltan jechuun wajjin deemtanii ooruun akka fakkaattu amma yeroon tuni ammaan tana roobuu eegalee ji'a dhufu kana facaa yookaan oomisha keessa ooruu keessa facaasuunis ji'a dhufu kana naa deemaadha laalaadha jechuudha. Amma ooruu dheenee jirra. Ooruun teenyaas kun tana fakkaatti jechuudha. Bakka jimaa kanaas kara fuuldura jiru kanaas ilaaltanii ka olii tokko jira. Ka olii ka jimaa ciraa jechuudha. Ka cirame san deemtanii na wajji ilaaluudha qabdanii. Kunoo kana fakkaata kan irraa gurguraa baanee kuni amma lafa qonnaati midhaan isa soma keessa qonnaa jechuudha. Akka ni ilaaltanii jechuudha achi oliitis. Kun akkanaas hin gadoon tun akkasitti abaqaa lafaa keessa jira. Akka kunis kan irraa gurguraa baanee saniif akkana addaate. Kun mana kana ol jira kan mana kana ol jiru san jechuudha shankoora sanii ol. Lafti akkana fakkaatti jechuudha tunis dirreedha. Tunis ta'u ollaa keenyaati. Akkas fakkaatti.
Faleedha hiite godhaa oollee har'a duumessa kana fakkaataa jechuudha. Bareedaadha. Bareedaadha duumessinis hoggaa wanta jedhani laalaadha jechuudha. Kun hojiiwwan nuti baranna cirree kana fakkaata. Meeru jira jechuudha. Amma kun ji'a waxabajjii adoolessa fakkaata. Naannoo adoolessaa gurguramaa jechuudha. Ji'a san keessa ni gurgurama. Amma garuu amma meeru jira kara tokko tokkoon irraa gurraachome kana fakkaataa jechuudha. Jimaan dura isa kana dhaabne galiin isuma kanarraa osoo achi gadi hin dhaqin jechuudha. Ooyiruu dirree san keessa osoo hin dhaqin asumarraa gurgurachaa turre. Amma kun ni dulloomee jechuudha. Dulloomnaan san cinaa achittis dhaabnee kanaas wanta goone. Amma kanarraas gurguranna achi gadiis jira jechuudha. Karee buusan cirree kana fakkaataa jechuudha. Ooyiruun gaaraa afaanii manni namaa ammaantana biratti gabbuu eegale malee dureen hin jiru jechuudha. Manni kunis keenyuma goojjoo akka goojjoo ooyiruutti malee namni as hin galu. Garuu goojjoo ooyiruu waggaa yeroo jimmaa fa'aa eeganii yeroo midhaan fa'aa muran asumatti kuusanii sanii fi mana kanaas ijaarre waggaa hedduu dura amma kana fakkaataa jechuudha dulloomee. Hayyee anis ammaan tana galaan deemu deema. Eegaan hangana isin daawwachiise jechuudha. Amma gara manaatiin deema jechuudha gara ganda keessaa. Manni namaa asirraareedha. Gandi gamas jira.